Haleellaa fi lola pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti labseen waajjira sekireetarii Waayit Haawus irraa mormiin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mudachuun dhaga'ame. Wareegamuu hoogganaa olaanaa mana marii nageenya Iraan Dr. Alii Laarajanii ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin ibsa baaseen Iraan biyya isiitiif wareegamuu sodaa ziyoonistoota duubatti kan hin deebifne ta'uu beeksise. Waldhabdeen biyyoota baay'ee giddu galeessaa keessatti deemu alkallattiidhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessiftu ibsan. Dooniin waraanaa Ameerikaa sababa ibiddaa fi kufaatii teeknikaatiin naannoo waraanaa keessatti gubachuun dhaga'ame. Haa ta'uutii malee garuu dooniin waraanaa Ameerikaa kun haleellaa Iraaniin akka gubateetu ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen lamba isinitti himne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Ibsa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanneen dursee pireesiin sekireetarii Waayit Haawus dhimma hoogganaa gurtuu farra shororkeessummaa biyyaalessaa Ameerikaa kan ta'e gochoota pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp raawwataa jiru mormuudhaan aangoo gadhiisuun dhaga'ame. Kunis waraana hin deeggaru jechuudhaan aangoo gadhiisuu irratti ibsa kan kenne yoo ta'u pireesiin sekireetarii Kaarloviyaa Leevit miidiyaa hawaasaa irratti qabiyyee baaseen Joon Kennedy xalayaa isaa keessatti Tiraamp waan sobaa baay'ee dubbatee jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qeequun dhaga'ame. Iraan uummata keenya irratti yaaddoo qabatamaa hin aggaamne jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garuu Iraan haleeluudhaaf akka jechaa turte ragaa qabatamaaf gahaa miti jechuudhaan ibse. Ragaan kun maddeen garaagaraa irratti kan galmeeffame yoo ta'u yeroo ammaa kana Tiraamp lafaa ka'ee loltoota keenya biyya alaatti hin erguu jechuudhaan morme. Boodarra Iraan ammoo sagantaa niikulara isii akka dhaabdu carraa hunda kennineef jira jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp faallaa kanaa dubbate. Israa'el waliin haleellaa banan balaa Iraan dursitee raawwattu hir'isuun dabalataan yaaddoo qabatama nageenyaa hambisuu dandeenyee jira jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa dubbate. Gama biraatiin Tiraamp ibsa hoogganaa kun barreessee akka arge himuudhaan nama gaarii akka ta'e yaadaa ture. Dhimma nageenyaa irratti garuu baay'ee dadhabaadha jechuudhaan karaa looyaan Leevit arrabsee jira. Doonaald Tiraamp haasawaa isaa keessatti ani Leevit badaa hin beeku garuu yeroon ibsa isaa dubbisu hedduu nama dadhabaadha. Nama gowwaadhaas jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa karaa Tiwiitarii isaa irratti katabeeti jira. Wareegamuu hoogganaa olaanaa mana marii nageenyaa Iraan Dr. Alii Laarajanii ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin ibsa baaseen Alii Laarajiif maqaa rabbiitiin rahmata kadhannaaf jechuudhaan ergaa kadhannaa isaa keessatti namni hundi du'a hin oolu jechuudhaan Alii Laarajiin maqaa rabbiitiin rahmata haa godhuuf jechuun kadhannaa taasisuu hin dhaga'ame. Haleellaa shororkeessummaa diinota gara jabiyyaa Ameerikaa fi ziyoonistoota irratti raawwatameen barreessaan olaanaan mana marii nageenya biyyaalessaa olaanaa duraanii Dr. Alii Laarajaniin maatii isaanii kabajamoo fi uummata kabajamoo Riippaabilika Islaam Iraan hundaaf jajjabinaan hawwaa jechuudhaan dubbate. Wareegamuu Dr. Laarajiin namoota siyaasaa Iraan keessatti beekamoo ta'an keessaa tokko hoggaa ta'u inni mallattoo mul'ata madaalawaa fi ogummaa fi hubannoo tarsiimoo ture jechuudhaan kan ibse ministeerri dhimma alaa Iraan kun muuxannoo gatii guddaa waggootaaf dhimma biyya keessaa fi alaa irratti qabuun adeemsa murtee biyyattii keessatti nama gita hin qabnee fi bakka hin buufamne jechuudhaan ibsate jira. Yeroo afyaa'ii paarlaamaa fi barreessaa olaanaa mana marii nageenya biyyaalessaa olaanaa turanitti waliin hojjechuuf carraa argachuu isaallee ibsuudhaan nama dandeettii fi sammuu addaa qabu jechuudhaan hooggansaa fi jaalala biyyaallee nama akkam danda'u jechuudhaan ibse. Kana jechuun ministeerri dhimma alaa Iraan akka ibsetti hoogganaan ajjeefame kun nama jaalala biyyaa akkaan qabuu fi nama gootummaa addaa qabu akkasumallee nama Iraaniif murteessaa ta'e akka ta'e ibsate jira. Nama guddaa akkasii dhabuun sirna Islaamaatiif kasaaraa guddaa fi bakka bu'ummaa kan hin qabne jechuudhaan kan ibse ministeerri dhimma alaa Iraan kun dhala sammuu fi muuxannoo wareegama kabajamaa kanaa waliin hojjechuu irratti hundaa'uudhaan imaamanni alaa biyyattiitiif of eeggannoo qindoominaa fi gahumsa guddaadhaan cimee itti fufaa jechuudhaan lammiileen Iraan lammiilee haleellaa diinarraa dhufuuf if duuba hin deebine ta'uu ibsuudhaan lammiileen Iraan yeroo ammaan tana kumaatamaan kanneen hooggantoota bakka bu'an jiraachuullee ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin ibsa kanneen beeksiseeti jira. Waldhabdeen biyyoota baay'ee giddu galeessaa alkallattiidhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa akka geessiftuutu dhaga'ame. Waldhabdeen ji'opolitikaa yeroo ammaa kana biyyoota baay'ee giddu galeessaa fi addunyaa irratti mul'ataa jiru siyaasaa naannoo irra dabree lubbuu dinagdee addunyaa irratti kan ukkaafame ta'uun ibsameeti jira. Keessumattuu balaan Strait of Hormuz fi Baabil Mandaab loojistiksii addunyaa laamsheessaa kan jiru hoggaa ta'u
rakkoon addunyaa tun Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan fiddu ta'uun ibsamee jira. Dhiibbaa kana qolachuuf Itoophiyaan tarkaanfiiwwan imamata waggootaaf dabran keessaa fudhatte qormaata addunyaa mudate keessatti dandamachuuf bu'uura cimaa kaa'uun ibsame. Tooftaaleen kunneen ammoo walitti makamuu falaasama siyaasaa qofa otoo hin taane qabeenya faffaca'ee walitti makuudhaan anniisaa haaromfamuu danda'u. Akkasumallee qonnaa fi dinagdee dijitaalaatiin abbaa biyyummaa mirkaneessuuf mala qabatamaa ta'uun isaa kan agarsiisu ta'uun ibsamee jira. Akka ragaan ministeera maallaqaa fi dhaabbilee idil addunyaa irraa argame agarsiisutti daandiin kun badhaadhina Itoophiyaa yeroo dheeraa kan mirkaneessu ta'uu ibsee jira. Haa ta'uuti malee ammoo waldhabdeen biyyoota baay'ee galeessa Itoophiyaa irratti dhiibbaa dinagdee keessumattuu qaala'insa jireenya lammiilee irratti kallattumaan dabalaa jiraachuu mul'ate. Kunis sababa cufamuu karra daldalaa Strait of Hormuziitiin hanqinni boba'aa biyyoota hedduu kan mudate waggaa ta'u hanqina boba'aa kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana gatiin boba'aa garmalee dabaluudhaan taarifni geejjiba uummataa haalaan dabaluu wajjin wal qabate yeroo ammaan tana Itoophiyaa irratti lammiilee qaala'insa jireenyaa itti dabalee jiraachuun ibsame. Dooniin waraana Ameerikaa sababa ibiddaa fi kufaatii teeknikaatiin naannoo waraanaa keessatti gubachuun dhaga'ame. Haa ta'uuti malee dooniin waraana Ameerikaa kun sababa haleellaa Iraaniin akka gubate miidiyaalee Ameerikaa irraa kanneen hafan miidiyaaleen biroo gabaasaniiti jiran. Dooniin waraana addunyaa guddittii fi inni ammayyaa ta'uun kan beekamu USS Gerald Ford jedhamuun kan beekamu sababa ibiddaa fi sirna qulqullina keessoo isii cufeen gara buufata dooniitti deebi'aa akka jirutti himame. Erga waraanni Tiiraan waliin jalqabee guyyoota 18 Galaana Diimaa keessatti bobbaafamaa turte dooniin Ameerikaa USS Gerald R. Ford yeroodhaaf gara odola Giriik Suuda baay'ee jaamutti qajeeluu murteessuu isii qondaaltonni Ameerikaa guyyaa irraa ibsa baasaniin beeksisan. Ibiddi kun akka miicaa guddaa dooniin kun itti miicamaa jirutti kan gubate waggaa ta'u namoonni doonii kana oofaa turan 200 ta'an ammoo aarri hafuura kanarraa baheen miidhamuudhaan yeroo ammaan tana hospitaala seenuu yaalamaa jiraachuulleen ibsame. Ibiddi kun ibidda kana to'achuudhaaf sa'aatii dheeraa kan fudhate waggaa ta'u namoonni doonii kana oofan gara 100 ta'an ammoo bakka buufata isaanii gadhiisuuf dirqamuun himame. Balaa ibiddaa kanaan alatti illee sirna mana fincaanii doonichaa galaanarra otoo jiru guutumaan guutuutti cufamuu isaatiin dooniiwwan sa'aatii dheeraaf tarree taa'uudhaan akka qaban gabaasaalee miidiyaalee Ameerikaa mul'isaniiti jiru. Kunis hamilee hojjettoota doonii irratti dhiibbaa guddaa uumaa kan jiru waggaa ta'u dooniiwwan waraanaa kun baajata galeessaa odoo hin deemin dura Karibiyaanii fi Venezuelaa keessatti hojiiwwan irratti hirmaachaa akka turan illee ibsame. Ji'a 9 galaanarra turuun hamilee namoota doonii oofanii gabbuusuun qophii doonii kanaas gaafii keessa kan galche waggaa ta'u haa ta'uuti malee maddeen miidiyaalee Ameerikaatiin ala gabaasan kanneen akka Antisaab Blog akka gabaasanitti dooniin kun otoo gara odola buufata daldala Strait of Hormuz eebalaa jiru haleellaa qilleensa Iraan raawwatteen akka gubate beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qopheessine kanan gammaa isin biraan gahaa turre yaada qabdan karaa komentii keenyaatiin nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jecha turtii gaarii.